Mootummaan jijjiiramaa hawaasa fayyaa qabeessa uumuuf seektara fayyaatiif xiyyeeffannaa addaa kennee hojjechaa jira. Bu'uuruma kanaan biiroon fayyaa Oromiyaa yaa'ii qulqullina tajaajila fayyaa fi kalaqaa akka biyyattiitti gaggeesseera. Yaa'icha irratti rakkoolee gama fayyaatiin mul'ataniif furmaanni waaraa akka dhufu yaadota garaagaraa irratti mariin kan gaggeeffame ta'uu eerameera. Deetaa ministeera fayyaa Aadde Saharallaa Abdullahi injifannoo gama biirootiin argame bu'uura godhachuun tajaajila fayyaa bu'a qabeessa ta'e akka dhufu sochiin godhamaa jiru. አከላዮት ከን ኢላላሙ ሚቲ ጀደን ጤና በጤና ስርዓት ከሚደረገው ርብርብ በተጨማሪ ፈያን ሰርና ፈያ ከሰት ተታፊን ጎዳሙ ደበለታ እንደሚሌ ገማ በርኖታ ቆናፊ ሁምነ ጌጂባ ጭምሱፍ በርባችሱማኒሳ አከላዮት ከን ኢላላሙ ሚቲ አከስማስ ምልካይኒ ሶቺ ደሚሌ ብሮቲን አርገማኒስ ፈያ ረቲስ ደበለሙን ቂጣ ስሪን ተርካፈቹን በርባችሳዳ ከመቼውም ጊዜ ቁርጠኝነትን የሚጠይቅ ተግባር ነው። ሲርና ዲጂታል ፈያ ድርሱን ከነ ተጃጅለ ከኛ ፎየሱ ቀምናሱ በቺሰን አሁን ያለንበት ወቅት የጤና ስርዓቱን ለማሻገር የሮን አመረ ጅሩ ስርና ፈያ ጨሲሱፍ ሀሊ ምጀታን ኡማማ ጅራ ከናፍ ቶፍታሌን ዲጂታል ፈያ ይፈት ገራ ሆጂት ገለሙኒሳ ስርና ፈያቲ ፋይዳ ጉዳ ቀባ kenniinsa tajaajila fayyaa dijitaalumsuun tajaajila fayyaa garagaraatiif fayyadamu madditti hirmaannaa kalaqa dijitaalaa tumsa taasisuun ga'ee hunda keenyaati. ሁላችንም ኃላፊነት ነው። Hooggantuun biiroo fayyaa Oromiyaa Profeesar Natsaannat Warqinaa yaa'iin kun qulqullina tajaajila fayyaa fi kalaqaa guddisuuf kaayyoo godhamee kan gaggeeffame yoo ta'u akka biyyattiitti yeroo saglaffaa akka Oromiyaatti immoo yeroo afuraffaaf kan gaggeeffamu ta'uu eeranii biyyi keenya tajaajila fayyaa qulqulluu kennuuf sochiiwwan taasisaa jirtu hedduu keessatti jijjiiramoonni hedduun mul'achaa jiraachuu kaasan. ይሄ ትልቅ ጉባኤ የጤና አገልግሎት ጥራትና ኢኖቬሽንን Yaa'iin kun yaa'ii guddaa kan tajaajila fayyaa qulqulluu fi kalaqa guddisuuf waggaa waggaan yaa'ii gaggeeffamudha. Eessa geenyeerra akkamitti gara fuulduraatti ce'uu dandeenya jennee kan irratti mari'achuu fi rakkoo keenya gadi fageenyaan akkaataa itti furuu dandeenyu kan yaa'ii irratti mari'annudha. Yaa'ii kan yeroo arfaffaaf naannoo Oromiyaatti kabajuu keenyaan baay'ee gammanneerra. ከጤና ሚኒስቴር ጋራ ይሄንን ጉባኤ ለአራተኛ ጊዜ ኦሮሚያ ላይ በማካሄዳችን የተሰማኝን ደስታ ልገልጽ ፈልጋለሁ። አከናንቻቲ ሆጂሌ ቁልቁሊነ ተጃጀለ ፈያረት ተወጀተመን ዱአ ሃዶሊ ፊ ዳይመን ሂሪሱን ደንዳአሙሳስ ሂመኒሩ አገራችን ለጤና አገልግሎት ጥራት ከፍተኛ ትኩረት በመስጠት ሲስተሚክ የሆነ ቼንጅን ለማምጣት biyyi keenya qulqullina kenna tajaajila fayyaa xiyyeeffannaa guddaa kennuun yaadamoota adda addaa kalaquunii fi hojiirra oolchuun jijjiirama guddaa fidaa jirti. Kanumaanis du'aatii haadholii fi daa'imman hir'achaa dhufeera. haa ta'u malee ammas hojiileen hafan waan jiraniif xiyyeeffannaan hojjetamuu qaba. ያንንም እውን ለማድረግ ሁላችንም አካውንተብል ሆነን ምንችለውን የሚጠበቅብንን ማድረግ ይኖርብናል።